walifuuchuun ulaagaa mataa isaa qaba. Namni tokko lafuma ka'ee lama siin fuudhu sadii siin fuudhu kiraateriyaa mataa isaa qaba, ulaagaa mataa isaa qaba. Sigalee har'a addunyaa kana keessatti uumama dubartootaa moo uumama dhiiraatu caala? Reeshoo shamarraniitu caala. Hayyee galatoon shamarrantu caala. Shamarran kana fakkeenyaaf namni tokko shamarran carraalee hedduudhaan tokkoffaa abbaan manaa irraa du'uun ni jiraata, sababa adda addaatiin wal hiikuun ni jiraata. Akkasuma yeroo hunda lola keessatti illee kan yeroo hunda wareegamu irra baay'eedhaan dhiiradha. Sa'aatii kana keessa dubartoonni ni baay'atu. Dubartoonni baay'atan kun shari'aan islaamaa dhaqiitii ejji yookaan sagaagaliitti hin jettu. Karaa eeyyamamaa ta'een dhiiruma isa jirutti tokkos haa ta'u lamas haa ta'u sadiis haa ta'u heerumtee bultii karaa seera qabeessaan akka isheen dhaabbattu ajaja shari'aan islaamaa. Malee bakkeetti dhaqiitii waan hin taane uumamadha waan ta'eef ilmoo namaati. Amma ilmoo namaa taatetti immoo fedhiin keessatti uumameera. Dubartiinis dhiirris fedhii qabaachuun neechariidha. Kun uumamadha waan namni kamillee haaluu hin dandeenyedha. Wajjin jirta. Kanaaf waan fedhii rabbii si keessatti uume kana immoo fakkeenyaaf dhiirri tokko dubartii tokko duwwaadhaaf osoo rabbiin eeyyameera ta'e rabbiin isa hunda uumeetu akkaataa uumamaa isaatiif seera uumamaa isaatiif malu isatu beeka. Osoo tokko duwwaa dubartiin tokko dhiira tokko duwwaadhaaf haa taatu jedhee reeshoo ati amma keessinoo haa ta'u istaatistiksiinis akkuma kanattidha kan haasa'u. Sene istaatistiksiin biyyaa tokko duwwaadhaaf osoo ta'e dubartoonni warri bakkeetti hafan sun bakkeetti haasasa gaagalan immoo gaa'ila malee hafanii jedhamoo maali jetteeti garniidha. Kanaaf shari'aan islaamaa maal eeyyame? Nabiyyiin keenya Muhammad isa alayhi salaatu wassalaam dubartoota 9 fuudhan jedhamu keessaa dubartii tokko duwwaadha kan isaan durba fuudhan. Inni kan maal fuudhan? Dubartii abbaa manaa irraa du'e, dubartii haadha ilmaanii, dubartoota akkasitti kan isaan fuudhan guutuu isaanii abbaa barbaadan maraxatanii fuudhuu osoo danda'anii fedhii isaaniitiif miti. Lammatammoo qajeelfama rabbiin itti kenneen kan isaan fuudhan malee fedhii isaanii irratti hunda'anii miti. Fedhii isaanii irratti hunda'anii miti. Nabiyyiin keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalisatan laka min dunil mu'minin suduwaadhaaf eeyyamee jedhe. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك هاجر غافا اني دار فتريدو سيسي فوسيس نيجي دوبرتي تو كبا منا شي طلاقي قدي سي جنان ربي سبحانه وتعالى نبي محمد تشيرم سيسي ربي تتيرم سيسي فوري تنجري وحي رتبوسي ايجم ربيتين كان جيتون وابرسيسون افكار ربنا حكمه داف غودس كيس غافا إسان dubartii abbaan manaa irraa duute fuudhan. Namni dubartiin tokko yoo abbaan manaa irraa du'e akka namni kamillee fakkeenya godhatee fuudhuu danda'u. Dubartiin abbaan manaa irraa duuteeti jedhamee akka isheen bakkeetti namni akka ishee yookaan fedhiidhaan waan biraatiif saaxilamne yookaan sababiin sababa fedhiin waa ta'u dubartiin abbaa manaatiin walitti buute yoo isheen adda baates akkuma kana وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. إذا إيراس dubartiis yoo san adda bahanii jedhan rizqi isaanii wajjin hin jiru yoo ta'e namni amma inni wajjin jiraatu hamma rabbii murteessi qofaadha. Yoo san adda bahanii jedhan rabbiin isa dhiiraa sanaafis rizqi ishee gara biraan barbaada, ishee dubartiifis gara biraa akkuma kana eeyyama rabbii subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf nabiyyiin keenya dubartii abbaan manaa irraa du'e yookaan abbaan manaa irraa xalaaqe yookaan gadhiise ka akkasiitti baay'inaan kan isaan fuudhan. Barnoota akka isaan uummataa ta'a fakkeenya akka isaan uummataaf ta'aniifidha kan isaan akkatti fuudhanii isin jechuu barbaadeeni malee fuudhattu limit kan godhe amantaa islaamaa fi islaamaa qofaadha. Amantaa kiristaanaa hordoftu kana keessatti tokko fuudhi kasiin jedhe hin jiru, lamas fuudhi kasiin jedhe hin jiru. Daangaa yoo ittiin goone gadhiisii meedha fawdaa akkasumatti gadhiisii waan seera hin qabne wayiiti. Sigalee daangaan qabu. Kanaaf 700 fuudhee 1000 fuudhee sajjaajota amma kana qaba, dubartoota amma kana qaba, akka kanadha wanti irraa haasa'amu guutuun isaa kanarraati kan inni madde. Seera qabatamaa tokko dhabuurraati. Sigalee kanaaf amantaan islaamaa immoo amantaa ruulii of danda'a ta'e qabu waa hunda jireenya kee keessatti akkaataatti nyaattu yeroo nyaattu maal akka nyaachuu qabdu akkamitti akka nyaattu yoo isaa akka jalqabdu nyaatuma kee keessatti seera islaamaa keessatti akka seerri islaamaa guutuu fi guutuun addunyaa kana keessa hin jiru. Waan barbaadde nyaata nyaattu keessatti akka itti teessee nyaattu qabda. Harkatti nyaattu qabda.
waan jettee raftu qabda waan jettee riba kaatu qabda garatti raftullee qabda seera guutuu fi guutuun islaamummaa keessa jira alhamdulillahi ala rabb ni'amati alislam faarun ka islaamummaa rabbi nu badhaasiti kana yeroon siin jedhu warri seera hin qabne warri seera ittiin bulu hin qabne fakkeenyaaf akkamittiin dubartiin tokko yeroo wal fuudhu seera akkamii keessa qaxxaamuruu qabdi yoo jedhe amantaalee biraa yoo gaafa Dina caraan kennu sin gaafanna. Obsi baigana ni sagale sani bade usas. Maal si amasiisu kaan sila baatirii narratti cuudee mamoo beeki. Bakka isaani. Jiriba kana miti. Amma dhimma manuufa mana mudii sumiti dhimma waa wachuuti malee waan karaa dhugaa barbaaduudha malee na rifatina diriiroon gaafata maali. Baatirii kiyya cufuu deema saafani. Itti godha dhugaa itti chaarjeri irra kaayyaasai. Ayyaa isaa tokko ol sinee geefani ayyee. Dubbiin sagalee waaqa nama eessisa ka sa'aatii meeqayyuu guyyaa meeqayyuu. Ayyee kasaanii akkam jedhu quraanni kun hin bu'eedhumoo quraanni barreeffamaadha. Amma naafati miitingii gochaan jiru isaanii jira isaarra waan ta'eef isaanii taraa kee eeggadhu gaafadhu. Yoleessi. يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجارتو كفدا دبدا saya namni callisnaan banadhe. Okay. Anis cover asiti wa darsi wa irranjira wasil. Ustazam di jirtu dubbachuu isin mijawa. Abdi sin mijatu tanan Maal jette? mijatame. Sitti mijatame abdi ko. Yarakum. Rabbakum. حياك الله. الله يحييك. أينو هذا أبو طلحة اللي دبياني برا أبو طلحة. ما إني أينو تنارجع زيجي وفي أوفر جافتن. ما قبل لي سيريس هاي. عجائب ربي تبا تفو في أبدي واصل حبيبي واصل. وايس لو ما قبتي مكان سيتن الراسي بو دينار أسدرتامي Jira dhaggeeffachaa man jiraami lama wanta nuti qosin gaafa dhageessatti filannoo tokko irraa kaasanii hanga afuritti keessan yoo maal ta'e tokko yookaan lama yookaan sadii afur keessanii jechuudha waa'ee fuudhii kan iyyamamu jechuudha yoo sababa godhateedha malee kan iyyamamu quraana keessatti sirna amantaa kiristaanaa musliimaa keessatti tokkuma qofaatanii himas Maamadiin immoo kunoo sinunti yoo amma sagal fuudheettan isarratti xiqqoo akkam isaaf qofaatti iyyame immoo quraanichi akkamitti kan jedhuu fi amma immoo kan Maamadii kanaa fi Aishaa kana namoonni inanaasa waa'ee isaanii namatu akkam isaanii akkuma jedhan kana immoo akkam kan jedhu xinnoo sheeranaa baati. kan Nabi Muhammad sagal fuudhanii kan isaanii addadha moo yaada jettee fi addadha خالصة لك من دون المؤمنين سكفارنا ويمين جلك يتساسيبنوا لتا قالوا زدمي زدي ماشي bo jabaadhu baduu fi nyina dubbatini ela jirtami ela wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunum ya nabiyita jede ya nabiyyi ko jede sawame ya nabiyita nuti niti wanke isan mahari isanif kennite boju irra
waan rabbiin sitti deebise irraa waan harki kee horatte shamarran abbeeraa yookaan wasiila keetii shamarran adaadota keetii akkasuma shamarran eessuma keetii fi shamarran aboo keetii tis ilmaan si waliin godaanan dubartii mu'minaas yoo ishee nabiyyichaaf of kennite yoo nabiyyichi ishee fuuchuu fedhe moomintoota biraatiif odoo hin ta'een si qofaaf qulqulluu taate halaala si boonee jirra. Isaan yookaan moomintoota isaaniitiif waan harki horatte keessatti wanta isaan irratti dirqama goone dhugumatti beeknee jirra. Akka koon siin kana goone rabbis araaramaadha rahmata godhaa taheera jedhee rabbi subhanahu wa ta'ala si qofaaf jedhee dubbate inumaayyuu gadi siqeemoo maal jedhaa kana booda jedheen dubartoonni biraa siif halaala hin ta'an odooma bareedinni isaanii si dinqisiisellee bakka isaanii warra biraa jijjiiruunis waan mirgi kee dhuunfatte malee halaala siif hin ta'u. Rabbiinis waa hunda irratti to'ataa ta'eera jedhen. Kan nabiyyiyyuu haga kana eeyyamee fi ka'ee limit godhe. Kana booda halaala siif hin ta'an kanarratti dabaluus jijjiiruus waan tokko hin dandeessu jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kan nabiyyi Muhammad iyyuu limit godheeti kan inni haasa'u. Akkasuma Aishaas Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkuma dubartoota warra kaaneetti seera qabeessaan abbaa ishee irraa haasawataniiti kan isaan fuudhan. Sigalee abbaa faadhatu fuudhee laateef abbaa faadhatu itti kenne. Dubartiin immoo waggaa meeqatti geessii ka jedhu dubartoonni yeroo sanaa dubartoonni Arabaa tokkoffaa namoota biyya Arabaa osoo deemte beekuu ni dandeessaa waggaama 7-8tti dubartii guddoodha kan isheen fakkaattu tokkoffaa. Akkaataa environmentii naannootiinidha kan inni waldhabu akkaataa guddina naannoo maaloo dubartiin tokko waggaa 12-13 kan hin geenye jiraachuu ni malti. Dubartoonni tokko immoo qaamni ishee saffisaa kan ta'e kan daftee geessu ni jirti. Hatta Aishaan radiyallahu anha hadiisa Bukaarii keessatti gaafa guyyaa Ciidii Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam guyyaa sahaabonni masjida keessa akkasaan taphoota yookaan aadaa isaaniitiin waan tokko taphatan eeyyamaniif ture. Habashoonni masjida Nabawii keessatti tapha aadaa isaanii taphatu ture. Faccee kanas ta'uu mala maalis ta'uu mala waanuma asitti beekamaa jechuudha. Gaafa kana Aishaan maal jetti ani dudduuba isaaniin dhaabadhe ceekuu isaaniirratti asii gad ciqilfadheen dudduubaan. Hojjaadhaan guddoo ta'uusee isaan caalte isaan bira darbuu isheeti kan isaa. Asii gad ceekuu isaaniirra harka koo kaawwadheen morma isaanii dudduubaan dhaabadhee tapha habashootaa kana ilaalaan ture jette guddoo turte Aishaan. Dubartoonni yeroo sana keessa turan mushrikoonni yeroo sana keessa turan warri Yihuudotaas haa ta'u warri mushrikootaas haa ta'u amantaalee yeroo sana keessa ture guutuun isaa dubartii Aishaan umurii ishee malee heerumtee jedhee namni dubbii tokko kaasee hin jiru. Maatiin illee namni kana kaasee hin jiru. Dubartoonni yeroo sana aadaadha. Sigalee aadaa naannoo sanaa keessatti beekamaadhaan dubartoonni sa'aatii umuriitti geessuu qabdi. Gaafa waggaa 9 kan Rasuulli alayhi salaatu wassalaam ishee fuudhanii si seenan. Kana jechuun dubartii yeroo sanatti daftee gahuu ishee Aishaan illee maqaan ishee dafee gahuu ta'uu isheeti. Kan ibsu guddinni ishee illee Rasuula Rabbii alayhi salaatu wassalaam caaltee akka isheen ceekuu kaattee irra haasaa turte guddina ishee irraa jechuudha. Kana yeroo siin jedhu warri yeroo sana keessa diinota baay'ee qabu faallaa baay'ee qabu Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam. Wanti kun yeroo sana keessatti beekamaadha. Aadaa naannoo sanaatis waan ta'ee jiruuf takka namni gaaffii kana isaan irratti kaasee hin jiru. Sigalee kun waan maqaballeessii dheengadda jaarraa 20ffaa keessa uummata kara deemtuun waan seenaas hin beekne naamusas hin qabne karaa soo deemtuu karaa irratti kaastedha malee waan Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam naamusaan akka nama tokkootti hinumaayyuu Rasuula Rabbii dura Aishaa nama biraatu khitaaba yookaan haasa'atee ture akka hadiisa tokko keessatti haasamee jiru. Nama biraatu haasa'atee ture. فرفضه شيء نمشي مشركة وانتي فبانسي أو فرادي بشتوري روسنا كيسا نمشي رسول ربي دورا يوها سامتي تترتي
Khadija Aisha radiyallahu anha jechuun. Kanaasuma yoo darbee qabxiin kana fakkaata mee seera islaamaa keessatti waa hunduu limitaawaa fi daangaa qaba. Kan nabiyyii illee yoo ta'e kan nabiyyiitiinuu kana booda dubartoonni gara biraan halal siif ta'an jedhee daangisa. Hikmaa dubartoota fuudhan keessaa tokkitti Aishaa fuudhanii warra kaan dubartoota fuudhan. Isa kaan dubartoota umurii isaaniitii olillee fuudhaniiru. Kan umurii isaaniitii olillee fuudhaniiru rasuulli keenya. Dubartii waggaa 15 isaan caaltu Khadijaa illee fuudhaniiru. Kana guddaa hikmaadhaaf Rabbi taasise. Akka namni kanarraa waa hunda baratuufidha kan inni taasise. Hayyi akka seera kiristaanaatti immoo jalqaba tokko duwwaa fuudhaa jedha amantaan keenya jette diinaraas. Mee tokko fuudhaa fuudhaa isa jedhu booda itti deebinaati. Mee ati akka seera kiristaanaatti seera keessa deebii boqonnaa 22 lakkoofsa 28 irraa kaatee akkaataa itti bultiin itti ijaaramu kan amantaa kee macaafni kee barsiisu mee kana naa dubbisi. Ustaas amma gaaffii isin gaafa deebinaa isa iyyuu miti qaama kana xumurree madabarraa. Fudhachuu Malala diinaraas lafatti naan fudhachuu fi dhiisuun gahee mataa keeti. Amma waa'ee sana achi lafa si nama naa dubbisa irraati waa'ee dubartoota sagalii sana daangessee fuudhi kan jedhu dubbatee hin jiru. Amma barbaade fuudhuu hin dandeessa kan jedhus himamee hin jiru jechuudha. Kan waa'ee umurii sana isin gaafaddes immoo kan umurii 6 yookaan umurii 7 kan inni fuudhuuf kan iyyamu amma seerri biyya keenyaa yoo kana fuudhe amma gudee dhaadhee seeraan uummata keessatti nufitaa jechuudha amma. Inni akkasa godhuyyuu malee inni see tokko ergamaa yookaan ergamaa matee osoo jiru dogoggora uume moo akkami wantichi kan jedhu tumma xiqqoo gaaffii natti ta'e dhugumaa isin gaafadde malee waan biraan miti ban. Maaliif yaa dhaabbadhu afaan hin badiin. Dogoggorri tokko hin jiru. Rabbitu subhaanahu wa ta'aalaa eeyyameef aadaa naannoo isaaniitiin bifa naamusa qabuun akkaataa naamusa qabuun manatti geessaniif. Sigalee gudeeddaa ka jedhamu namoota naamusa hin qabne namoonni adaba hin qabne akka kun haasa'uun ni malu. Sigalee akkatti haasa'amuun kee dogoggora. Gudeeddaa wanti jedhamu maalii ka jedhu jalqaba beekuu si gaafata. Hinaasa'atan abbaatu kenneef nikaatu hidhame seeraan mahriin kennameeti kan isaan fuudhan. Akkaataa aadaa naannoo sanaattidha kan isaan fuudhan. Dubartiin kun illee gaafa isaan irratti seentu waggaa 9 boodadha. Waggaa 9 boodallee umuriin ishee guddinni ishee maal akka fakkaatu si ibseen kee. Fudhachuu dhiisuun gahee mataa keeti. Sigalee maa fudhachuu diddeemu. Garuu wanti jiru kanadhaan sin jedha. Akka seera amantaa keetiitti immoo dubartii tokko duwwaatu eeyyamamaa jette. Dubartii tokko duwwaatu eeyyamamaa jette. Eessa dhaqa? Ama abbaa saadiru. Dubartii tokkotu eeyyamama ka jedhu macaafa sana keessatti iddoo tokkotti hin caafamne tokko. Lammata seera isaaniitiif akkaataa gaa'elli itti ijaaramu akka seera isaaniitti kunoo dhaggeeffadhaa jara keenya. Akkaataa gaa'elli itti ijaaramu. Ayyee namni tokko jedha. Seera keessa deebii boqonnaa 22 lakkoofsa 29 irraa kaastanii yoo dubbisan namni tokko durba hin kaadhitamatiin tokko argee kan hinaasa'atamiin qabee ishee wajjin yoo ciise duba hin kaadhimatamin argee qabee ishee wajjin yoo ciise isaan lachuu yoo argaman namichi ishee wajjin ciise sun waan ishee yeellaasiseef abbaa intalattiitiif meetii sheeqilii meetii sheeqilii 50 meejinuu haa kennuufi birri 50 haa kennuufi. Isheenis haadha manaa isaaf haa taatu. Inni immoo bara jireenya isaa guutuutti ishee gadi hin dhiisini. Akkaataa
bultii itti ijaaramuun bakkee matti dubartiin kaadhiitamanii mucayyoo durbaa tokko argee namni tokko yoo wajjiniin dhiisee wajjiniin dhaqee sagaagale abbaadhaaf dhaqee birrii 50 laatee ishee haadha manaa godhata. Seerri isaanii kanadha. Naamusa kan hin qabne bakkeetti astaghfirullahi alazim astaghfirullahi alazim la hawla wala bultiin akkattiin ijaaramu bultiin barakaa hin qabne kan naamusni isaan keessaan argamne. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا جد biyye gaarii midhaan gaarii biqilchaa akkuma jedhamu biyye badduun immoo waan badduu biqilchitii jira. Bakka akkasitti wal baranii gidduudha ilmaan argame gamaal gaafatta birrii 50 wanta argame. Durba hin kaadhitaman tokko argee qabee yoo wajjiniin ciise misaan lachi yoo argaman ishee waa'ee leessisee abbaa intalaatiif dhaqee birrii 50 laatee haadha manaa taatee fi bara jireenya ishee akkatti wajjin gaa'ila akkattiin ijaarama sin biratti seeran qabu. Sigalee seera naamusan qabu itiksii tokko hin qabu. Akkasitti zinaarraa sagaagalummaarraa gaa'illi bifa kanaan ijaaramee ka'ee ilmaan akkattiin dhalattee kaatee akkattiin afaan dhedheeratte sirra dhufti. Waa'ee nabiyyii kabajamaa salawatullahi wa salaamuhu alayhi asirraa haasa'uu barbaade ilmaan bifa kanaan dhufanii jechuudha. Walumaa gara jara keenya of itti deebi'a. Sajjaajota 700 fuudhe nuti nabiyyii kabajamaa kanaan nuti akkas jechuudha hubannu. Kana jedhaniiti kan isaan haasa'an. Kanaaf seerri islaamaa bakka hundattuu waan mataa ol si qabachiisee deemudha malee waan si leeyyaasisu miti. Akkasitti beekaa jechuun barbaada. Abdi assalaamu alaikum. Sayya. Abdi maqaa isaatiin sirraa dheebuu kai. Obbo Abdi maqaan irraan fadde lakka. Obbo Muusaa. ummata keenya masitti salawaata buusaa mee nabiyyi Muhammad irratti salawatullahi wasalaamu alayhi mee salawaata irratti buusaa salawaata malee waan tokko barreessina salawaata qofa ya Allah ma sha Allah salawaata buusaa mee jidina agubattu war مي صلوات نبي رتبوسا صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وان بريسيتان كان افانين جچو مكن الرام فن جركين وان بريسيتان كان افانين جچو مكن الرام فن اي سيا اجول مالتا تجول لا اله الا الله السلام عليكم روبرا لا إله إلا الله أنا كنا مدراتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكم أبو أكم نجانا جرتا الحمد لله كم بقى نجانا نفتكا بقى نجانا إنه مرة استكا تيك توكي ما لا سابي نورا ساجرو ها ما شاء الله أنا بتصل والله أكيمو ما شاء الله بيسا قلي ما كيبي كمالي سين بيكم إيتي إيه سقلي ما كوبي كنا مني جماعة نما كنا فولو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته روبيرا انجلي أستاذ أبو طلحة يومين جلي يا سلام روبيرا كنا مي سجى فولو ورحمة الله وبركاته أكم يا جماعة روبيرا كان إيه مي ورا سجى ساتو كراجي سيسمع روبيرا بر راديو करे शहादा थी मी راديو करे शहादा कनुफ यालू तिजुरी सांसा रोबेरा गोरेंजरा Dogore
haati koo arganii osoo da'awaan kun baadiyyaa keenya gahee jettanii garee shahaadaaf hawwaa kan turtan kunoo da'awaan garee shahaadaa baadiyyaaf magaalaa wal gahuuf jedha islaamummaa labsaa isan beekne barsiisaa seenaa hedduu kan hojjetan gareen shahaadaa amma kunoo gama raadiyoon as bahuuf jedhe irra deebi'uun baga gammaddan isinis milkaa'uu karoora kanaaf akkasumas babal'achuu da'awaas gahee keessan bahaa yeroo dhiyoon kun raadiyoo garee shahaadaati kun Enggak. Dhageessanii mijamaa. Yasalaam. Akkan. Gara hundaanuu waan xixiqqii qabna boo. Akkas namaanis wal baruun turuudha yeroo tokko fodoo godhaa manni keenya nama jabaadha nama jabeeffamuu qabudha. Mee tanaffasime. روبيرا بشير هذا أخو مبارك بشير أخو نعم مبارك بشير نعم لا تكثر هكذا ولكن لا تكثر. أكلتي صح. هاي أبدين سوي بتفو في مية أسي أنا ما تعشيت يا جماعة بتفو في هاي شيء أبو موسى جرتومي أبدي السلام عليكم نقامة موليدة رامي وبربادة والربادة saya nagama Robeera sagaleen kee rakkisaadha fakkaata. amma nagamu Amma jira xiqqoo. Mee ergaa yoo qabaatte dabarsime. ergaan qabu wallahi tiktokii kana gaafan seenu baay'ee gammada. Maaliif amma tiktokiin waggaa 2-3 dura yookaan immoo waggaa 1 dura gaafa seenu waan adda addaa agarra. Amma garuu wallahi tiktokiin miidiyaa madaawaa ta'e jechuudha. Dhuunfattaniitu ammallee jabaadhaa. Wanti kun dhaabbata guddaa ta'uu qaba gareen shahaadaa kuni. Akkuma amma sooshaal miidiyaa irratti agarru gamoon adda addaa, masjiida adda addaa, waan amma dubbanne waa'ee reediyoo wanti maqaa garee shahaadaa qabu kuni baay'achuu qaba jechuudha. Maaliif dhalooti kun dhaloota seenaa hojjechaa jirudha. Biyya adda addaa keessanii ni kaan biyya keessa jira ni kaan biyya alaa jira. Garuu immoo qalbiin nama hunda kanaa wal bukkee jira jechuudha. Wanti kun waan seenaati. Yoo har'a waan ta'u gadhaabne bor dhalooti immoo waan nu caalaa hojjechuu danda'a. Maaliif nuti har'a tiktok irra teenye da'awaa gochaa jirra. Bor tiktokiin jiraachuu dhiisuu danda'a. Maaliif miidiyaan waggaa fayyadama sana booda baduu danda'a. Amma Skype'n waggaa baay'ee dura viidiyoo koolii appilikeeshinii beekaman Skype ture. Amma garuu gaafa Zoomiin faan dhufu pilaatfoormiin garagaraa gaafa dhufu Skype'n gabaa dhabe waan ta'eef maal godhee gara cufuutti dirqamee jira. Namni har'a yuutuubii caalaa tiktok irra jira. Borummoo beekama wanti dhufa jira. Nummoo har'a tiktok irra jira. Bor garuu lafarratti waan jabaa tokko dhaabuu qabna. Yaada nama keessa jiru kana walitti fidanii gareen shahaadaa broadcast media waan akka televizyiniin dhaabachuu qaba. Bor da'awaa gochuudhaaf
maddi galii guddaan tokko Finfinnee walakkaatti gamoon ijaaramuu qabaa, masjiidni ijaaramuu qabaa. Wanti baay'een yoo gad dhaabate bor yuunivarsiitii ta'uu danda'a jechuudha. Yuunivarsiitiitti dhaloota keessatti qaramee da'awaa Itoophiyaa guutuu miti Afrikaa guutuu addunyaa guutuu da'awaa har'a afaan Oromootiin da'awaa gochaa jirra. Afaan Amaaraatiin da'awaa gochaa jirra. Bor garuu dhaloota afaan 5 ja'an Ingiliffaan Arabiffaan afaan hedduudhaan keessumaa afaanotaan ollaa Itoophiyaa kan ta'an Keeniyaa keessa warra jiran afaan Kiswaahilis ta'u afaan naannoo keenya jiran kanaan dhaloota da'awaa godhee uummata kana gara daandii dhugaatti gara islaamummaatti waamu tokko ijaaruu dandeenya. Kanaaf ani yoon carraa argadhee gastee katti ba'e kanuma jabeessuu barbaada. Isa kaan immoo dudduubaan waan an danda'u ogummaan qabuuni isin booddee jira jechuun barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا قالتهم جزاك الله خير. سيا جرتامي. اوكو استاذي هنا نجرا ابشر حبيبي. ابو موسى مالتا عنسا رفني برا. حياك الله. انقابو جرتا. السلام عليكم يا جماعة. كم نجاك هنا جرتا أكاوتة نفط سلس أفهم قلت نقافتي أفهم قلت سيدي بسوق جرا. السلام عليكم إنسانين جديبر. أكاوتة نفط قيادك أفهم قلت نقافتي أصلا سالفني أكاوتة كانت نفط إن شاء الله. ما علينا وين. كانت سلامتا بشك قوتي سلامتا بري داسا نقافتي سلامتا بري داسا نرار قجوك ما نجلا قبو ديدي قوتي سلامتا سلاما لسلامتا كربيتي ما بنا نجلا قبو ديدي برقا قوتون قبابر يوم فدنا انقوا يوم فدنا ديس مالا كسستم سيكسسو بعدين سيدي بسو برقا قوتون قبابر ها أفهم بربادين سيدي بسو برقا قوتون قبابر afaan barbaadeen okay afaan kana yoon adeebiste rakkoo qaba sanatun barbaanne maaliif si dhorkamoo ofuma keetiif fedhumoo waa si dhorku jira maaf si kana kanati lamdi rum kana kanati ndezi ika isa labikta assalamu alaikum imo waan bira waan haaraan